أنا في سنين نيران فتمي لفن دربني قرانا جبت نتنجل سنين ربي الراركت أبدا باقي هم زاغي صدفان لال صدفان كيس ربي انت وقف وربوا التجارة نجفدا شيكا براني سنجهنا هريا براني سنجهنا نمني يرو أما كان بولتينا ما دي كتوكفا هريا منا كيس نوفيسني ولين بولتي نياتا نياتو نما تك وما تك شكنا Shakking. وانك أمان يرجع نجرو كابتما وان يرجع نجرو باقي غافا أمو دبي بولتي كان ميديا والله وانا ما جايب سيبتنيو إيه نال بر أكتو وان يرجع نجرو أها هم زاغي شمبرو لغا فانا سويتي يترمون أنا كخيسان بيخو كخيام بيخا أنا كخيجتي جارسن جالة دمانة نرمو نجالة مانة فود نمنول جالة مو إجا ولا تاسو دندو كبا أفاني نمتي سيغلتي أكاس هيكي ودي جبيسو نما جالة تقبرو مكبدا وغسيما أكاس أكاس nama jaalatuuf ba'aa baadhachuu qabda. Hirrina isaati hojii jaalatta. أكاس Nama waliin jaalanne dhaqee alatti iccitii isaa ol baasa malee dhalaan dhiira jaalattu iccitii isaa baasuu dhiisi dhaba isaa mul'istu dhugaa sitti hima. Ammoo أيوة dhalaa nama hin jaalanne jala fiiganii Koi kulle dhaggeeffadhu ilaala daawwattoota namni 350 kun dhaggeeffadha. Beektota hayya gartee hayyoota islaamaatu kitaaba yeroo barreessan allamatni alhayaatu jiruun an harraan tana gartee ijoollummaa kaasee hanga ammaa tana jiraadhe waan jiruun na barsiise irraa isinii qooda jedhanii waa barreessan. Obboleettiin keenya kulleen dubartii bultii jaaratee turte walii galle waan gartee jiruun isii barsiiste irraa nuu qoodaa jirti jechuudha. Dubartiin abbaa manaa jaallattu iccitii isaa baaftee ishee ka biraan geessu abadan jaala isa waan hin qabneef malee jechuu jirti. Dhugaa moo kijiba? Dhugaa moo Dhugaadha. kijiba daawwattoota naa barreessan jalatti. Wanni kun akkam jette saabite? Dhugaa moo Dhugaadha kijiba? malee dubartiin kana yoollee rabbi dubartiin beekaa dubartiin dur biyya keenyatti namni gaafa waliikuu yoo namni Aha. yoo gurbaallee gaafatanii maafii kaatteeran illee aybii isiin himu isiin illee aybii isaan himtu akkuma naa wal gadhiisan wajjinumaa walii galuudhuma dadhabne niituma iyyii aybii walii wal sataranii wal gadhiisu kun halkan naa wajjin rafuu dhabe na gammachiisuu hin danda'u maaloo gochuu hin danda'u waan adda addaa gadi baatee maqaan obboleetti waan ta'eef Aha. dhuguma iccitii walii qabamuu qaba iccitiin waan guddaadha wallaahi. Aywa aywa. isaafi ta'u amma iccitii isheen horsan laal iccitii raqama isheen horsan asitti goolii si galchuu si dhufee beek goolii walii galchuudha dubbiini. Ati raqama isheen waan keessa barbaaduu dhiistee keessa wanne jechuu dhiistee jaarteen ta'eetiif ajajamaa ta'uu jaalala qabsiisuu isiidhaaf gartee akka filima hinditti jaalala mana keessa agarsiisuu qabda. Gaafa raqama isheen hordhiisi haadha siituu raqama isaa fudhattee bilbilsiisiin dhugaa jirtu si mana dhaggeeffadhu. Aywa. Hayyee. Ijoollee dhaggeeffadhaa sirriitti qorsa kana dhaggeeffadhaa. Wanni kun qoosaa miti. Dhaggeeffadhaa wanni kun waan bultiidha. Namni wanni duniyaa kanarra jiraatuuf bultii qofaaf ijarana. Na dhaggeeffadhaa. Bultii jechuun jireenya. Si galee bakka itti galtee boqonnaa fudhattu. Bakka itti galtee nyaattu, bakka dhugdu, bakka ilmaan itti oomishtu. Gaafa bultiin nama tokko diigame hayaat isaa diigame beeka. Haadhaan waliin galtu abbaan waliin galtu. Haadhaan waliin galu abbaan waliin galu. Dhiirri gartee bultii diigee jiru. Haadha isaan kabaju abbaa isaan kabaju hiriyaadhaan waliin galu. Dubartiinillee akkuma kana. Kanaaf waa'ee bultii kanarratti itti yaaddanii qorattanii kaatanii warra gartee fuudhee heerumirraa maaliif heerumte rakkoon kee maali? Maaltu sadarkaa kanaan si gahe jettanii irraa qorachuun barbaachisaa. Amma dubartii hedduutu gartee na hiiktu malee ta'ee balaa buuftee kaatee erga hiikamtee kaate kan isheen hoftu meeqa? Dhiirrillee akkuma kana si Wallaahi. hiiku malee loon waliin taa'e an dhiiraa miti jedhee. أيوة والفات وقالت تومي رب سبحانه وتعالى بلتي غاري أصوم رين كن ديمين أبا منا غاري كان غرتي دلغتي سنياتشسو كوالين جرو غاري دبر سن رب دندا هلكنم هر رب سيفا بوسو سنجنا والفات وقالت تومي يارنو كنت الرت وبلتي كن يا فتيا حاجي سعيد أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبلتي يا بلتي جارته لا والله نجارني أستاذ. لا حول ولا قوة إنا لله وإنا إليه راجعون أستاذ عمري يومين أستاذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام تراك قدو ستين دفاتي أتيس إني قافتم دوان قافتم تجراتي تران إيران جنجم أه، أوكي أوكي فتيا أي أستاذ. akkuma obboleettiin keenya kuulleen dubbattee kaate beeytee dhugaa dubbattuudhaaf wanni kun haqiiqaa jiru qoosaa miti shuuraadha wanni kun waliin marjoodha akka itti gartee uummanni bultii halaal jaarratee gizeedhaan
ilmoo gaarii intala gaarii dhiira gaarii argatee ilmoo isaa kana ulfaadamsiifatu ilmoo isaa kana barsiifatu kanarratti kan wal kaasuu jirru maaltu hanga yoonaa heerumarraa si dhorkee kanaan si kaa'u jira. Wallahi ustaaza lejoo sababan beeku garuu immoo wallahi dhiirri kun darbee nu waan nu gaafata ustaaz garuu wanti diini jedhamu ni jira. Dhiira kana fattannee ilaallaa maal jennaa akkuma kuulleen jettu kan maallaqaaf biyya rabaa jira nama barbaadutu jira kan immoo ammas maadrii wallahi waa danuuf nama barbaadutu jira kana yoo argitan egaa irraa deebii siin godha malee itti dhaqi nama hin godhu ammoo rakkataa mata immoo kan diinii qabu jedhee yoo itti dhaqxe immoo kan jallaabiyaa uffatee koofiyyaa ofirra kaa'atee deemu malee kan keessaanii waa biraa fakkaatutu fa'aa jira jechuudha. Kana dudduuba nu deebisaa ammas immoo kaayyoo keenya. Anis hin beeku anis nama rabbiidha jedhaan jiru. Garuu immoo inshaallah ammas immoo karoora keenya kaayyoo tokko qabna yeroo biyyaa baane siriisaa. Wallahi dhugaa dubbachuuf Itoophiyaan ijoollee umurii xixiqqoodhaan biyyaa baati warra kaan irra jechuudha. Garrasaa sadarkaa warra kaan biyyaa ba'an irraa Itoophiyaan umurii xixiqqoodhaan biyyaa baati. Kana jennaani alhamdulillah rabbil aalamiin umurii keenya biyyee jiraanne irrayyuu biyya kanatti dabarsaa jirra jechuudha. Sa'aatiitti taphachuu dandeenyu, heerumuu dandeenyu, haadha abbaa keenyaa jirtu teenya nyaanneen qofin osoo galuu beeknuti ganaa isa boriif isa jedhamutu ammas immoo haadha keenya gargaara abbaa keenya gargaara kan jedhamu taas nu kaa'ee jira. Osoo akkasin jettan kanaati bas heerumuu qofa tahee wallahi inuma heerumaman jedha gara caalumu karoora kana as nu kaa'u jira jechuudha. Akkasi kan immoo ishii kottu sin bulchadhaa. Abshirii jedhee rakkoon qabu kottuu galii kottuu heerumii kan jedhus dhibee miti dhugaa dubbachuu yoo ta'e maashaallah ni jira. Garuu biyya kana beektanii ustaazi wallahi birrii 2,000 lakkaa'u barree amma haadhittii keenya of jalatti ilaala abbaa keenya sana of jalatti ilaala jarri akka rabbi isaan jiraatu yoo akkasiin ni galla jenne ammas immoo akkamittiin harka duwwaa galaa taa'een harka dhiiraa eegaa kan jedhamus ni jira beektanii nuti kana wallahi gorsayyuu isinirraa barbaanna yeroo baay'ee markazan keessatti baradhu ustaazotaan bakka gorsuma nu gorsaan jedhaanis ni galee gorsuma isinirraa feena du'aayii isinirraa feena malee dubartii kana dhiirri gaafachuu dhiisee ni jechuudha. Sababa hedduutu jira saraahaa wallahi malee akka isin haasoftan kana miti dubbii malee garri caalu biyya kana keessa kan jiru hundumtuu bakka kan hin heerumneedha. Isinii galee durbii moota akkaatti heerumteetti jedhamnaan kalaas dhiirri beektanii isin maashaallah carraa hedduu rabbi isinii kenneera. Soofutanis amma horittuu isinii ajaje jechuudha. Dubartiin garuu numa beektanii yaani saraahaa. Tokkotti gallaan keessumatti dubartii wallaggaa kun immoo jaalala kana ni qabdi. Afiin jajaa sitti dhiifama. Akkas inshaallah dhiifama yeroo dheeraan fudhadhe. Inshaallah na fahamtanii tole yaadastaa. Galee amma ulfaadhu galatoomii amma fakkeenyaaf dubartiin hedduun biyyarraa bahan. Fakkeenyaaf mee umriin dubartiin biyya Itoophiyaa irraa baatee biyya Arbaatti dhuftu 17 jennee qabannu. Waggaa 17tti Itoophiyaa irraa baatee Saawud Arabiyaa, Bahrain, Kuwait, Kwaatar haa deemtu jennu. Osoo har'aan gala boriin gala osoo jettu waggaan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 irraan darba waggaa 10 faatu irra darba. Umriin si meeqa dhufa? Osoon beekin 26 taati jechuudha. Fakkeenyaaf dubartiin ammoo gartee biyya Suudii keessa biyya Arabaa biyya garaagaraa jirtu kuni dhiirri dhufee na barbaadu dhiira gartee anatti hirkatee jireenya ooffatu malee dhiira gartee dalagatee na nyaachisee ofii isaatii jabaatee na bulchuu miti jettanii taa'uu jirtan umriin keessan deemuu jira. Furmaanni hoo maali jettee yaaddame gara fuulduraatti? Gara fuulduraatti wallahi dhugaadha hedduu balleessineerra kanaan dura. Ani wallahi amma kana sanamma odeessaa oole kan hin odeessuuf jedhullee wanti lakkaa'amee nullee ni jira osoo bal'isnee ilaalle jechuudha. Karaa dhiiraas karaa dubartiis. Kanis karaa sunnaa osoo dhaqnee ilaallees immoo min zamaanii nu darbe yeroo nuti waggaa 18 taane moo 20 kanatti nu darbe moo 15 ustaaz. Eessatti jammara dubartiin heerumii dubartii achitti hafee jechuudha. Rabbiin duniyaa keessa hin keenye. Kan agarree jirru gartee egaa wafii rasuulillahi uswatun hasanaadha. Ergamaa rabbiitti gartee hidhannoo gaariif nu jira dubartiin Aishaan haati mu'minaa waggaa 6tti nikaa hidhamtee waggaa 9tti ergamaa rabbii dhufte.
har'a garuu waan kanaa kaafnaan namni musaddasaan mataa keessa nama dhaha shugguxii mataa keessa nama dhaha waan akkanaa dubbatuun gaarii miti.